Ashamaa fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Milishoonni sadii godina Shawaa kaabaa Naalaltuutti meeshaa waraanaan nama doorsisanii maallaqa saamaa turan hidhaan adabaman. Milishoonni sadii meeshaa hidhatanii nama dhuunfaa sodaachisuun saamicha maallaqaa raawwatan hidhaa waggaa 8 fi ji'a 5 adabamaniiru. Milishoonni sadan kunneen godina Shawaa kaabaa Naalaltuutti faayidaa isaaniif malle argachuuf jecha nama dhuunfaarraa qarshii 20,000 fudhatan jechuun poolisiin Naalaltuu himateera. Waajjira poolisii Naalaltuutti abbaa deemsa qorannoo yakka garaagaraa Inspektar Taaddasaa Kabbadaa natti himaniiru jechuun BBC'n akka baasetti milishoonni sadan aanicha ganda ejersaa jedhamutti akka lakkoofsa geezitti bara 2015 gaafa Bajjii 9 badii kana raawwatan jedhan. Dhimmi isaanii galmee banamee mana murtii olaanaa godina Shawaa kaabaa dhaddacha naannawaa magaalaa Shanootti ilaalamaa tureeras. Milishoonni kunneen jecha uummataa fi waakkii isaanii yeroo kennanitti yakkicha akka raawwanne waakkachuu fi abbaan alangaa ragaa namootaa dhiyeesseen yakkicha raawwachuu isaanii mirkanaa'uun murtiin adabbii kanaa darbuus dhaga'ameera. Bu'uuruma kanaan manni murtii olaanaa godina Shawaa kaabaa dhaddachi naannawaan magaalaa Shanoo dhaddacha gaafa akka lakkoofsa geezii muddee 14 bara 2017 ooleen adabbii kana murteesseera. Akkaatuma kanaanis milishoota sadan meeshaa hidhatanii doorsisuun maallaqa saaman tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 8 fi ji'a 5tiin adabamaniiru. Miseensa raayyaa ittisa biyyaa taatu jechuun qaamoleen nageenya mootummaa namoota karaarraa qabuun gara mooraa leenjii waraanaatti humnaan geessaa jiraachuu Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaatiin himachuun isaa kan yaadatamu ture. Barattoonni Yuunivarsiitii Maqalee kaleessa hiriira mormii ba'aniiru. Gaaffii isaanii nyaataan wal qabataa jedhameera. Barattoonni Yuunivarsiitii Maqalee murtoo ministeeriin barnootaa dabarse mormii hiriira ba'aniiru. Gaaffiin isaanii qabiyyee fi akaakuu nyaataa guyyaatti isaaniif karaa ministeera barnootaatiin murtaa'e sirrii miti kan jedhudha. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa guyyaatti gatiin nyaataa barataa yookaan barattuu Yuunivarsiitii tokko qarshii 22 ka ture amma gara qarshii 100tti guddiseera jedhee ture. Barattoonni Maqalee kan morman qabiyyee fi akaakuu nyaata isaaniif dhiyaatu irrattidha jedhameera. Barattoonni sun waardiyoota yuunivarsiitichaa 2 akka miidhan oduun gama sirraa dhaga'ameera. Kana malees foddaan yuunivarsiitichaas kan caccabeeru jira. Bulchiinsi yuunivarsiitichaa waan ta'e irratti ibsa baaseen akka jedhetti gaaffii qabdan karaa nagaan gaafachuu osoo qabdanii qabeenyarraa fi namarraa miidhaa geessisuun badiidha jechuun ibse. Nyaatumaan wal qabatee barattoonni yuunivarsiitii Dabaarqii fi Dabra Biraan dhiyeenya kana mormii hiriira bahanii ture. Maddeen akka jedhanitti Maqalee fi Dabaarqitti qabeenyarra qofaa osoo hin taane miidhaan barattootarra gaheera. Kan hidhamanis jiru. Kirkira lafaa gaara Fantaallee irratti mudateen wal qabatee jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii jiruu baqaaf saaxilamaniiru. Kirkira lafaa torban kana godina Shawaa bahaa Fantaalleetti mudate wal qabatee dhoo'insa gaara Fantaalleetti uumameen jiraattonnii fi horsiisee bultoonni sodaa nageenyaa keessa jiraachuun himame. Dhoo'insi mudateen wal qabatee sodaa nageenyaa hawaasa keessatti uumameen jiraattonni naannawaa sanaatti argaman qe'ee isaanii irraa akka baqatanii fi akkasumas loon akka godaansifatan itti himames. Namoonni kaan immoo bakkoota adda addaatti deemuuf haalli nageenyaa sodaachisaa waan ta'eef gara jiruu baqaaf saaxilamuun dhaga'ameera. Kirkirri lafaa guyyoota muraasaas naannoo aanaa Fantaallee fi magaalaa Mataaraatti irra deddeebiin uumamaa jiru sadarkaa yaaddeessaa irra gahuu jiraattonni naannichaa himatu. Dhoo'insi wiixata akka lakkoofsa geeziitti mudde gaafa 15 bara 2017 guyyaa keessaa naannoo sa'a 9tti gaara Fantaallee irratti uumame kun jiraattota naannichaa akkaan yaaddesseera. Maqaleen warqii na jalaa saamsisaa jirti kannaan jettu sobadha jette Asmaraan. Mootummaan Eertiraa fi bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay siqiyaa yookaan warqii Tigraay keessaa saamamaa jiru irratti wal himachaa jiru. Gama kaaba dhihaa Tigraayitiin siqiyaan seeraan ala baafamuu Maqalee, Finfinnee, Asmaraa, Kampaalaa haga Dubaayitti luka diriirfameen saamamaa jira jechuun gareen adda bilisummaa uummata Tigraay lamaan irraa deddeebi'ee dhaga'amaa jira. Yakka sanarratti lammiilee biyyoota alaa kan hirmaatan meeshaa gurguddaan kan baafamu deeggarsaa fi beekamtii caasaa warra siyaasaa fi waraanaa naannichaa akka qabudha kan himamu. Dhiyeenya kana Jeneraal Tsarqaan Gabratinsaa'ee warqeen naannicha keessaa saamaa jiru karaa Eertiraatiin Dubaayitti akka ergamu saba himaa naannichaatti dubbatanii ture. Waan sana to'achuun humna naannichaa ol waan ta'eef gargaarsa federaalaa gaafatanii tures.
Eertiraan himata kanaaf kaleessa deebii kenniteetti. Dubbii himaan mootummaa Asmaraa Yemaanee Gabremasqal himanni Jeneraal Tsaadqaan faa waan dhugaa miti jechuun fuula X isaanii irratti barreessaniiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay siqiyyaa naannichaa caasaa hattootaa fi saantotaatiin biyya biraatti akka ergamaa jiruu fi naannoos faala akka jiru beeksiseera. Kana to'achuuf nu gargaara kan jedhe humna tokko akkatti ijaareeru dabalee beeksiseeras. Dhaabbanni Chaayinaa konkolaataa oomishu BYD jedhamu dhaabbata Jaappaan konkolaataa oomishu Mo'inko waliin ta'uun konkolaattota elektirikii Itoophiyaa keessatti gurguruu jalqabsiise. Dhaabbanni konkolaataa Chaayinaa BYD jedhamu gosa konkolaataa compact hatchback Segulii fi Tang Suv dabalatee moodeloota konkolaataa annisaa elektirikiin hojjetan 5 Itoophiyaa keessatti gurguruu eegaluusaa beeksiseera. Dhaabbatichi konkolaataa elektirikaa annisaa haaraa Neef jedhaman oomishuu keessatti qooda guddaa kan qabu yoo ta'u, sagantaa eebba kaakuu konkolaattota dhiyeenya kana Finfinneetti gaggeeffameen gabaa keessa seenuu beeksiseera. Dhaabbatichi dhaabbata konkolaataa rabsuun beekamu Mo'inko jedhamu waliin ta'uun gosa konkolaataa Toyota dabalatee akaakuuwwan konkolaataa 20 ol ta'uu rabsuu eegaleera. BYD'n maamiltoota biyya keessaa fi tajaajila bittaa fi suphaa konkolaataa kana kennuuf wiirtuu tajaajila gurgurtaa boodaa fi mana agarsiisa Finfinnee kutaa magaalaa Qaallittiitti eebbiseera. Gabaa Itoophiyaa keessatti seenuun keenya naannoo bahaa Afrikaa keessatti babal'ina BYD keessatti milkaa'ina guddaa agarsiisa jechuun Daayirektarri gurgurtaa BYD Afrikaa Raamii Yaa'oo ibsaniiru. Mo'inkoon miidiyaa hawaasummaa isaa irratti tibbana ibsa baaseen dhaabbanni mana agarsiisa konkolaataa haaraa isa Finfinnee naannoo Magganaanyaa gamoo Qaal jedhamu keessatti argamu eebbisiisuusaas beeksiseera. Kutaan agarsiisaa kun konkolaattota BYD kan of keessaa qabus akka ta'edha kan dhaga'ame. Akka raabsaa eeyyama BYD Itoophiyaatti Mo'inkoon amma konkolaattota elektirikii mimmiidhagoo fi yeroo dheeraa turuu danda'an wabii haga waggaa 6 yookaan haga kiiloomeetira 150 konkolaatanii fi baatirii elektirikaan hojjetu haga waggaa 8 deeggaramuu akka dhiyeessuu ibseera. Dhaabbatichi amma biyyoota 13f naannolee guutuu Afrikaa keessatti akka raabsaa jirus himeera. Xiyyaarri Kazaakistaan imaltoota 67 fe'ee ture kufee caccabe. Lubbuun kan ba'es jira. Xiyyaarri Azerbaijaan imaltoota 67 fe'ee gara Raashiyaa imalaa ture Kazaakistaan magaalaa dhiyoo bakka Aktaawu jedhamutti kuftee caccabuu aangoonni biyyattii himan. Xiyyaarri kun daandii qilleensaa Azerbaaijaaniin kan hoogganamu yoo ta'u, yeroo lafatti gadi kufuuf jedhu ibiddi itti qabateera jedha Reuters. Xiyyaarri lakkoofsa addaasaa J2824 ta'e kun magaalaa Azerbaijaan Baakuurraa gara magaalaa Raashiyaa Girooziniitti imalaa tureera. Gabaasaaleen akka mul'isanitti xiyyaarri kun sababa duumessaa fi hurrii hamaatiin of duuba deebi'uuf dirqameera. Suursagaleen Reuters mirkaneeffatee wayita xiyyaarichi saffisaan gara lafaatti balali'uu mul'isa. Akkuma lafa ga'een ammoo abiddi itti qabateera. Xiyyaaricha keessaa imaltoota 62 fi hojjettoota xiyyaarichaa 5 dabalatee namoonni 67 ta'antu keessa ture. Isaan keessaa namoonni 12 ol akka du'an Reuters gabaaseera. Imaltoonni hedduun lammiilee Azerbaijaan akkasumas lammiilee Raashiyaa, Kazaakistaanii fi Kirgistaan illee keessatti akka argaman dhaga'ameera. Kanneen hanga ammaatti lubbuun hafan jedhamanii miidhaan irra ga'e 25 ta'an gara hospitaala naannichaatti fuudhamanii yaalaarra jiraachuu qondaalonni biyyatti himaniiru. Haga ammaatti balaan xiyyaaraa kun maalirraa akka ta'e qorannoon taasifamaa jiraachuu aangawoonni biyyatti himaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.